ada kamnutti maska tokko jira jarjaraan dhadhaa hudhameeti sabbaraan dhagaa liqimsee jira jarjaraanoo dhadhaa hudhame dhadhaan hudhame gara quraana rabbiitiinis bismillahir rahmanir rahim والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جتون معناه ساموس يعني والجيسي أبو جرا أنا كناغا ولا بدي ركنا وني جرا سنيفون والجيكا ولا والشرور كيف بربانو إيجا نمز بي فرد بي سنيفي خقوري فرقوري دي سنيفي تيرومون نعم أنا اللي أكنا من عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو تافي وردفتو تخنيا جرا جرتو بقى جرا تنس نينجا واي مغا غدا خنرتي امان تنغا خيام بوليسا سن امان تن ندولي مالي منجر تاجي منلين جيران جيني ان لين غا كومن ركوبو ان مارف جيرو امان تن نلين ندولي غرومي ني سادفو وانجو نيلالا واغا إسان ارغني في ومنغدوم وانفتو في واغا إسان لين شفتا على جانيتي بيتا شفتنو بتي جاني يادني متي ياد سن قبتيله yoga ma mallaqati na dufelle jechuu barbaadeeti yoga isaan shifta jedhanii sababa isaan shifta jedhanii sani mallaqa qabate mallaqa jiyoo na dhufe sin beeku garuu ammoo dubbita nama guddummaan finnaa jee yoo inni khadufelle ta'u hin beeku jechuu barbaadeetiin asumaanuu gaa gadaadhu gaadhaa dhaqee anilleen akkanumattiin amma gaa bakki isaan jafa kan haalaan xiqqishuma dhukkubnaan umaan hakimallee dhaqee dhiisu jira innillee achi jira garuu miidhaa gadaadhaatis hin barbaadu ربين ختكلي خير أقول مالك بدالين وانين إسميدا وانين تكابو إنجيل ويشوا بربادتي دوغونغرو مساخنا را إفبيخه هاي بود دي بوي المنا ما كون أنا ما دينغداس منقدوم ما دام فتات دغونغروبا أسكارا خنا داك أكنا جرا خنا ناقا بي ناقيسي منا سيرن نادي يسيل جيني غيرو مو نيمال نانجي درو منقدو دام فتات دادا إرغيسي منقدو دام فتات تمبودا يوم منقدون تدبتي natti ol dabarsa yoommoo manguddoon dandeessi achi fitaa jee nama lama bira kaayetiin isaanitti dawwalchisee fi jara keenya wanni kun akkanaa waan isinirraa fakkaatu miti saniifuu gamuchaan kunis dhawame as jira waan jaaniin itti dawwalanii gaafatanii jechuudha nuti araaran barbaannu tola araara gaafannaayi waan jiru tokko yaada saniis qabatamee dhufee jechuudha bakka san irratti gaa haraa mucaa kana haraa poolisaa dabarsuu barbaade malee achillee geessuu barbaanne hallo ayyo seen kunu dhufee jira waan jiru Assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah ta akkam gaggeeti fayyaadha uyyoofte wayyaay akkamat alhamdulillah inshallah amma dhufte amma reebda waa ma fite kalaasi dhufee dhiifamaa waliin immoo kaasa yeroo kana deemsii fakkeenyaa warra atiniin dhufennaanumaan duraan asumaan akkana gachiisee lafaawwan kwaanii atiniin dhufennaanumaan irraa ol goradheetuma taa'u eegala suma eeguudha bulaa ammaan tanaan banee gattaa baruu gaarii itti والله الحمد لله خلاص نجيه فياله ati malaan leen gaawwan jirtu la rakkoon isin saajumaaf gobbaate rakkoon bishaan illee kanallee la bishaan ni jira la ati baruu taame fi ana alhamdulillah galata rabbii nagaa alhamdulillah garuu fayyaadha amma akkamiyati maal fakkaatu hojiin hojiin alhamdulillah gaarii hojiin gaariidha wanni siddufee fi waan siddufee fan seema jedhan maal ni jedhe ayyee gadaan ati walloltan wallolle dhugaadha ilkeeniif arrabni nu waltuqa walloofti walloofti dhageessa amma yoo nama ka'e gadaa kana amma hidhaa jira karaasi olaanaa keenyatti kan nu olii jira keenya yoo hidhaati darbee haa darbu hidhaa sana hidhaadhuma sana haa taa'uu jedhe maal gadaan harka mirgaati anaaf ati harka bitaati dhugaadha kana kutiin hin darba hin darbitu qaamatiyyaa jechuudha sinariin qaamatii jechuudha maaliifi gama isaatti akka isaatti duuti ati rabbumas si baase dhugaadha rabbis si baase rabbumaan na baase maaliif immoo ati immoo hadha gochaan sirraan geerraa ilaaluun itti akka fuulduraa asitti dhufu ilaalutu waan gaariidha
utuu sirrallee waan beeku. Ayyee. Maaliif yoo amma kaanee ati hidhaadhuma naafa taa'uu jette ji'a Ramadaana kana dhufaara. Ramadaana dhufaara. Ramadaanni dhugaa dhufu jira. Maanni? Dhufu jira. Anis bara akka inni itti taa'uun feene bara. Garuu ammoo baduma isaatii fi dogongora kanarraa asirraa ati immoo dubbii dheengadda akkasitti askara poolisaanii miti. Duroo manguddoodhaan fixadhaadhaan jenne. Dubbii sanirratti fuudheetiin nama itti dawwalchise nama fidee. Maaliif ani fidee kun waan hin taaneef nama itti dawwalchise aboo jira kan akkanaa gaa. Wallabdiin akkanaa kunis jira. Saniifuu wal jeeqaa ooluudhaaf wal shororkeessuun hin barbaannu. Egaa nama dubbii fadhu dubbii dhiisanii fi qorii fadhu qorii dhiisanii fi itti Oromoon. Anillee akka namni akkas naan hin jenne. Dubbii firraa hin dhiisa. Egaa ammaas akkas na godhan jee gabbee isaan hin barbaadu. Saniifuu mana hiraallee dhaqee namallee dubbisee hin jeen. Mucaa poolisaa hollaa keenyaatti dhaqee dubbisee hin jeen. Duuba akkamsi hin jee miree ol dabarsina naan jee. Saniifuu akkamii jeetiin isin manguddoon fixadhaadha. Yoo manguddoodhaan isin dadhabdan ol dabarsina naan jee ati akkam jettaan jeen. Halaas ka akkas taanaan ati gaammee yaada kanatti himatte. Isaanis mee gaafadheetiin akkasitti gatteenyee wajjin dubbannaa jee walumaan dhufnee gatteenyee itti dawwalle. Ogguu itti dawwallu maal jedhan haala kana akkam barbaannee gartee. Maaliif akka nama humnaanis firraa dhurkinaa takka kaje'uudha. Waan jiru kana yaadaniiti. Sheexanummaadha kun. Dhufuu dhiisanii. Sun beekumsa jedhinati. Duuba gaa akkana wallabdeen keessan kun deemu jira. Namni gaa wal dhabaa. Fayyaanis ni jirti. Egaa namni wal dhabee wajjin karaa kutu hin jiru. Kadhalatee du'a kutu maleedha. Saniifuu wal dhaba keessan kana ni fitaa jeen. Laa nuti tola araara isaa hin barbaadu jeen gadaadha jeen. Ibilee isaa barka. Araara isaa hin barbaadu. Nuti maaliin fira daddabneeti yaanii maaliin daddabneeti tola araara gaafannaa halaas isaa fi obboleeyyan isaa walitti isaa fi gurbaan soddaa isaa walitti araarman hasanii achi amgooniin araarama gaafadhuu maaltu jira yoo karaa biraatiin ta'e waan akka baawute ani fira hin dhorka waan jiru takka himee. Buga duba ga bakka kanatti garamni mucaa kana hojii deemu jiru isa. Egaa jeellee ani illee itti dubbadhee beeyte. Waan kana deebisnaaniin ati gaaraaraan fixaattee miree akkasi gaa eegana siffidee jechuudha. Amma maaltu maal ta'e? Amma waa tokko hin taane. Inni achuma jira inni? Dhaaluma jira. Jirri wayi dhufanii namni lama dhufaniiru. Dhufanii nanan kalaasi ani isinin bira nin jiraadha. Jara kana ammoo anumtinuu maal jedhanii dhufan isaan sila? Jarri ji'a Ramadaana kana dhufaara. Jara kana walitti dhorkina tolaaf gadaa kana yaasaa jaraanii finnaa jedhan. Isa timtaniittuu tolaa timtaniittuu hin jedhin. Jennaan laa sii mari'achuu dhumnee naan jedhan. Hawaa tokko rakkoon hin jiru. Isinis galatoomaati. Ji'a Ramadaanaa dhufaara. Amma hoggan asii dawaamatee fixee galu. Itti goreen ittiin haasa'ee fixee keetan. Isini bilbila. Kalaaf waa tokko rakkoon hin jiru jedheen si dhabdiin. Akka aadaa keenya aadaa Oromoo aadaa qabnutti ammas ka tokko jira. Jarjaraan dhadhaa hudhameeti sabbaraan dhagaa liqimsee jedhan. Jarjaraanoo dhadhaa hudhame dhadhaan hudhametti afaan jimmaatti akkasii. Hudhame jechuun gad darbuu didee jechuun jedha. Gara quraana rabbiitiinis Bismillahirrahmaanirrahiim. والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جتون معناه سامو سيفانيما يعني إيش صبري قباتون مالني نيما قدالا صبري قباتون ها صبري قباتون نيما قدالا مالي بواهي كيتي فنن waa'ee rukuchaa keetii kana laalchiseetan sabrii isuma ituma rukuchaan kee madaan kee arguunan si gorsaara sitti mala tolaatiyya. Gaafa sahabonni dhageessa gaafa sahabonni lolan huccuu meeshaa beektaami meeshaa uummanni hidhatu aliyyiin meeshaa isaa kana baaseeti lafa keeyyatee lolaa dhufee meeshaa kana baasee huccuu kana baasee huccuutti lolan kana baasee aliyyiin mana galee rafe. Ollaa isaayyi immoo wanni hin jirti uummanni kan
jara walloltu warri isaan wallolan kun maal godhee huccuu sana jalaa fuudhe inni isaanii wallolu ka alijii kalaa wallolaa egaa jarri alijiidhaan wallolan kun wallolaaran kun wal qabu jiran kun huccuu isaa fuudheetiyyi ganama huccuu sana uffatee ittiin deemee ka'ee huccuu sana fidee qabbare haala qabbaree jedhu egaa kan waa kaibade ollaaluma yaamama bari ollaaluma yaamama ollaa wal yaamee wal qorata wal gaafatan wali qabaman ala wali qabaman jedhanu marabba huccuu aliyyii sana ima inni fuudhee jedhan huccuu aliyyii kana qabade meeshaa aliyyii qabade kana inni fuudhee jedhame akka inni fuudhee ni mirkanaa ragaa maal jedhe aliyyiin yaamee dhufee laa jedhe ani kakaa siif kakannaa jedhe manni naan kakatinaati jedhe ay marabba naan kakatinaati yaani huccuu sanaa miti ani huccuu tanaa miti an namticha huccuu kawtiyya fuudhe kalaas rabbiinuu ni beeka maal jettanii an kakaa naan kakatinaa isinumta hanga kana geessanii huccuu tiyya meeshaa tiyya naa barbaaduudhaaf galatoomaa jedhe aliyyiin galatoomaa jeen maashaallah inni fuudhe kuni ka'eenuma nama keessa kakanne bar ka'eenuma nama keessa kalaas hollachuu jammare maal ta'e mucaan maal ta'e jedhaniiru manni gande fakkeenya jari golollimti gande ollaan kun immoo kalaas abbaan jigaa kabili keenyatti abbaa jigaadhaan kun yaame walitti jara waliin waame kalaas ni kakannaafi jedhaniiru manni innoo asumaan ka'ee rombe hollachuu jammare hollachuu eegale ogga hollachuu eegalu maal taatee jennaan kalaas huccuu aliyyiinatu fuudhee jee huccuu sanaa miti jeeni asumaan nama keessaa utaalanii ka'anii bahanii fardatti lolan kennaniif subhaanallah asumaan asallamin nimmu achumaan farda sana ni kennaniifi hin fudhu jedhe ni asallame namtichi huccuu isaa fuudhe sun ni asallame asumaan garaa ballachuu waa'ee garaa ballachuu sabrii yaani qaraati ammaan siqqara eege asumaan sabaraayini kalaas huccuu sana duukaa farda kennaniif huccuma sana irratti fardatti lolaaran diina isaa isaan lolu jiru waan bareedaa kennaniif maali jennaan nuti hamman beeku na gorsita hammati bee amma an beeku sin gorsa amma gabeetu na gorsita isin lachan kana waliif finnee ji'a ramadanaati nagaa sin taasisuun anarraa inni immoo amma mana hidhaa jira wannan si bilbilee fi mana kee dhufeef kanaafan dhufee ji'a ramadaanaa kana immoo khayrii maaliif ati yoo rabbiin jazaan keessiif deebisa atoo garaattis waan qabatanii sabaraahii hanga dandeenyuun hanga danda'uun ani immoo yoon achii haasaa kanaan nin fuudha jedhee dhaqee ummata waliin jiru kanaan haasa'e ummanni maaliif fudhatan achii fuudhee maallaqa nyaachuudhaaf jennaan dalagaa tiyyarraa nin bahan. Dhugaadha akkuma nama yaani fakkeenyaaf achi ummati ani nan fuudha jedhe nin fuudhette ati waan kana halli godhee nin fixa won jedhe nama maallaqa nyaachuudhaaf sinirraa jarroo namni kun walii mitiika wanni narra kaa'anii dhitan maqaan taane dhugaadha sirra kaa'an achitti amma dhufee siin tuqee amma dhufee wanni siin tuqee fi kalaas namni manguddoon lamaan kun bilbilanii akka jedhanii kalaas ati dhiisi nin dhiisa gadaatti ganama nan hima kalaas kamuu darbe dhiisanii kakutu irra ka dhufu eegganna khayrii rabbina taasisu jeensa dhufe waan bareedaadhaan dhufti allama kan galatoomii rakkoon qabu dhiise taa'e qaqqaama mootummaa tokko taa'ayyuu jechuudha walii galtee keessa nama barbaada malee dhugaa namni walumaa galee jiraachuuf bareedaadha beekaanis dogongoruma isaa kanaa baruufiin ol geesse malee ni gorsina wanni biraataniin amtuutti qabu hin jiru maaliif namni tokko ogguu nama wajji jiraatu saayibni tokko saayibni saayiba fakkaata janiimi akkuma karaa bareeda irratti isa gorsu akkuma karaa sirriirra wajji deeman jeetiin amma gaa mucaan dhiifama jee beekadhu dubbiin tunilleen anilleen anuma laalti yoon ammaan tana dhugaadha amma mucaa kana amma wanni qaama seeraatiin ga'e maali sila akka biraattillee
itti dhaquun ni ta'a. Garuu immoo yoo mucaa sanitti harkaan dhaqe wanni hin qaama seeraan al dhaqeef namuma mucumaan dheengadda dhiifama jeen kana deebiina gootiyyeetiin qaama seeraatiin haa qulqullaa'u jee geesse. Lala sun rakkoon qabu. La adabbiidha kun waan tokko lala badii tokko sirratti hin argine amma. La aadiidha kun. Qaama seeraatiin nama ga'uun waan nama muka. Adaba namni ubbara. Namni ibbaraa beekadhu. Namni hin beekne illee ibbara eeysaan jira sadarkaan kiyya bakka kam jira amma eeysaan dhaqu jira waan akka miraa namni dhorkee kan nama biraa beekadhu. Sanumaa achaan achi ol geesse hamtuu biraanis waa itti garaan qabu garuu immoo mucaa kana akka ammoo karaa lolaatti achi deemee oowwee dura deemu kanatti karaa nagayaasaatti oowwee akka gorsaan akkasitti jala deemuun barbaada malee lola irratti akkanatti amma yoo anan ta'inis nama biraa yoo ta'es fakkeenya amma naaf isaa waliin nagee qabaannee amba biraa takkaa yoo wal dhaban beekadhu anis yeroo sangaa nuti waliin nagee qabnaa miree inni kun isaa deemu jiraanii miree ambasanii waliin dhugeesse isa kana ambatti yoo jiraa miti gorsaanis sasaabinsaa fakkaata hayyanii garuu isa kana jala deemaa miree nama biraa sanitti oguu akkasitti hayyee fakkeenya dhaqan dubbiin kun nuus ni harkifti. Ni fudhatti. Dirqama nu fudhatti haa isaanii akkasi kasaayii baatoo hojii mooyyee kun jalaa baaree gargaarsanillee ta'u hayyee haganda kaanii sanoo hafaa. Akkasitti dirqim wal nama gootii jechuudha. Saniifuu namni tokko haruma sirrii irratti nama gorsuu akka barbaaduufiin isaas akkuma if arguuf wanta godhe innis maatii isaa keessatti haa deebi'u. Wanni isa qixaaxee achiisa haa fudhuufis hin qabu. Kun rakkoon qabu garuu immoo akka manguddoodhaatti amma ati wanni itti bar anachi yoon fuudhe naa hin ta'u ati kootu manguddummaan fixadha jee mucaa kana achi baasii akkasitti immoo anumaa deebi'ee isin jidduu fixaa itti bar. Woma kana naan jette. Woma kana siin jedhe. Wala achiin fuudhu maalni hoggaman guddoon achi fuutu alayya nan jedhanan. Dhuga. Maaliif yoon dura bu'ee dhaqee haasaa jara kaanii fuudha jedhee ibsa baasuudha. Haasa'e. Si laallate. Na laallatti maalitti fudhataa uummanna waliin jiru kuni. Himataanuu fidii asitti dhe isa maaltuutu asii baasuun gee waan tokko oomishin illee si jedhanii deemte. Waa barbaachaa fi jenni maaliif ana addunyaa boraa kiraadhaam. Isi waliin nagumbii keessan barbaaduun tiyye nama di godhe amma namni kun dhufee ni fuudha. Ani booga namni sun dhufee fuudhu ni farramaan. Waa tokko rakkoon jiru afeer mucaan namni kun nama beekamaadha. Kalaas nu dadhaba fideen itti deebisanii jedhee tanan isa gargaaree inna walaa dhaqee tuqu nan baasa jedhu. Kadhaa jira waliin ni baasa. Laakiin immoo isin walitti dhorkanii jira Ramadaanaa dhufaara. Kana jeeta jechuudha. Ramadaana kana Ramadaana kana illee akka ilmoo isaarraa jaartii isaarraa Ramadaana kana duratti akka nurraa dhumtu anis numaan fadhaa bara. Akkasitti garuu dandeessee fuutee hinnaanis rakkoon takka hin jirtu amma osoo karaa deemuutiin si godheette ulfaadhu galatoome kaayi namni tokko waan tokko waliin mareechuun waan biraati waan gaariidha. Namni waliin mareechuun bareedaa beekadhu. Bagana dhufte antaraa dura akkuma wantaatiin see'oo haa isaanumaatu haasi dhufee yookaan maallaqaan deemee akka baasuu jiranii bakka kana jiranii yattee faa yaaddee na dhufte seetiin kana siin jee amma eega karaa kanaan dhufte halaas anis dhaqeetiin guyyaas dibootanii dhaqa. Guyyaa sadi boodanii dhufta. Niin dhufa inshaallah. Guyyaa sadi amma boruu saakamatti hin deebi'ee. Boruu amma har'allee dhaqeetu waan dhufe beektaa. Borullee deebi'eetiin. Naa'imaniiru. Naa'iman. Wanni tolaan dhufe baay'eedhanii adeemoo san dhaqee wanni amma asriidhaami. Asriidhaan dhaqee asuma tanaan dhaqee dhufee badhaanummaa akkana gachiise atu dawwalte. Akkasii amma boruchi deebi'eetiin ifis laalee dawaa kanaas fudhee akkasitti iftaan manguddoollee nama dabaladhee ifii kophaa dhaqee beektaa amma siin ol geessi jee geessiteemi akka dubbiin sin laallanne atis dhugaadha nu gidduu ni ilaalta nama lama dabaladhee simbira taa'ee sin dhaggeeffadha nama lama dabaladhee halaas ana ka duraanis fidee ana ka hidhee jeeqa akkasitti akkasitti gadhiisa. Dhuftan. Akkasitti dhuftan. Akkasitti dhufna akkasitti dubbanna jechuudha. Ayyatti kutan ilaal kalaasii. Akkasii manguddummaan dandeenyaanis akkasitti fixannee akkasitti dandeenyaan akkasitti fixanii rakkoota kan qabu kanuma eegate halaas kan namni illee mana hin jiru mee bishaaniin siif. La amma nin deeman. Ni haata. La nin deeman.
تكون تيسو لا انت ومن ندم أيه خلاص ديم قا يلا مع السلامة أيه نقات نجي ولد ديمني خلاص نجي ولد ديمني أيه خلاص ديم قا نجي أنقل خلاص ما غيري سياتهم